jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota Zaaraa Entertainmentii nageenyi yalageeniif gaarreen kutee bahee qilleensa keessatti bakka jirtanitti isna qaqqabu daawwattoota Zaaraa Entertainmentii akkam jirtanii fayyaa keessanii baay'ee sin jaalladha namoonni haarawaa taatan nutti dabalama yeroo qorraafoo aaleen wajjin saatii keessan dabarsaa diima sangattuqtanii faamilii keenya taatanii namoonni wajjin turtan maatiiwwan Zaaraa Entertainmentii kan taatan hedduu isin jaalladha guyyaa har'aa mucayyoo takkatti dawwalee biree jechuudhaan beektanii bireetti dawwalee mucaa way guyyaa sadi dura akkana sadi dura moo akkam beeku garee hiinee mucaa way fatee yaannu fiddee walii haasawne turre mucaa sanarraa jaalalli na qabe jedhaanii waan naan jettu laalaa nama lama mansu sadii mucaa way walii haasawne turre mee waan naan jettu laala ishee piraankii gochuuf deemaa mee waan ishin jettu waliin dhageenya itti dawwalaa Hello Bire. Hello. Akkam jirta? Zara. Wayya akkam? Fayyaadha? Jira nagaa koodha. Akkam jirta? Waan wajjina tarbiyaa akkamati? Jira gaata rabbii akkam dalagaa maal fakkaata? Gaarii dhawmaan jedhu suura woo. Nabara gaarii ganama soo haasofnu adda deemne. Ni mawratiin nama jalaa badeechuma wifi badeetti Okay. Bas waan ganama soo asitti wajjin adda deemne wanti sitti moo barbaadu maali ni beektaa? Mucaa dheengadda fatee yaannu fiddee walii haasofne san dheengadda mukaleessa. Ergi mucaa soo walii haasee ergi mucaa soo walii haasee birrii ni dhukkuba. Tole maal taate? Beekon bakka akkatti soo wajjii haasofne sun ija foona dhudhufeeti cinqamu ture jaalarraa na qabe. Balaan buute mucaan bareeda Zaaraa maal taate dhiirri bareedu bultiidhaan taatu bara Allaa fi mare injooyichiin jechuuf malee dhiirri bareedu dhiisishiin homarraan ooltu. Yaa mucaan bareeda baay'ee bareeda garuu osuma namni bareedu bultiif hin ta'u haasoo bakka erga isaa haasaweetti natti hin tolle na cinqaa rafnee taa'ee waanuma kana sammuu isatti illee waan natti toluu dideef sitti himaa jira. Kam jitte yaadda gaatama waa'ee sadheetti bakki dhiirri Oromoo dhiirri bifa qabdu tuni gadi jettee nama wajjin hin bultu beektee of dhaaddee achi utaaluu as utaalu malee gadi jettee hin dhaabbatte jedhee yaadu ani garuu. Waa'ee bultii homaa rakkoon qabu maa anuu itti hima silaa waan bultii homaa hin ta'u akkam jaalala ishee kana karaa itti ibsadhuun qabaa? Indee isatti barreessu. Dhiirri keenya amma jaalattee waa'ee jaalalaa itti himnaan naati akkanaan ooftuutti carraasuma ooftuutti ajaa'iba. Isatti wanta jechuu barbaadu isatti akka barreessinu barbaadda? Minaa inni gaafa na rekkan jaalaluu irra si qabe isa. Moo dura waa'ee isaa qo'an ministirii isaa itti himuu keetiin dura. Homa fedhiyyuu haa ta'u yoo nama hamaallee ta'e anuu hin gorsaanii hin jabeessaa. Lakki ati amma jaalattee itti himtee inni yoo nama qabaate nama qabaachuu isaa kana oduu adda baafanne wayyuu dura maaliif gaafattee haamileen keessi cabuurra. Ati naa hin gaafattaa? Siif gaafadha waan rakkoo qabariin hin gaafadha. Isatti maal jettee gaafata? Zaaraan si jaallatti jettaa moo maali? Maal jettee gaafata? Akkamiin nama gaafatan dhiira dubartii yoo jaallatti? Si ajaa'ibaan uyyuu kun na muddateen beeku hanchi na erkan dhiigi waa jaalala dhiira gaafatu. Maarra suute jedhee namni wayii si jaallate kun qarraa si qabime akkami? Eeyyoo wajjin jirta akkami dhaabbii kee jaan? Yoo jaalallee qabaate dhiira nagaa dhiira fayyaa qabu ta'e jaalallee qabaate haadha manaa qabaa jaalallee qaba michuu qabaa jira yoo immoo awwaalwaallee ta'e sanuu dhoksee bakka xurumbaasaa afuufaa achumarraan baranna dhaabasaa sii galee. Kanaafuu akkam goonaree? Akkasii. Garuu nama isa beeku laallee osoo gaafanne dura. Namni isa beeku. Osoo qo'anne dhaabbina isaa. Istoorii isaa moo? Story isaa osoo gaafanne
Maali faamileen keenya nu caba osoo waa tokko nurraan beekamin dhaabbii isaa osoo qo'anne Fatihaadha iyyuu hin gaafanna maal mataa ishee. Fatiyaan nutti hin himtu amma yoo ani hin jaalladhe jedhee Fatiyaan yookiin fedhuma kiyya sannaa guutuuf yookiin ishi bakka wanna jetti kaa. Maali dhugaa jirtu nutti himtu lakki waan jiru dhugaa jirutti himne ishee maaliif hin dubartiidha akkuma keenya dhugaa jirutti himne ishee waan jiru isan beeksisi wanti beektuu jiraatte nutti himuudha. Garuu beektaa bire gaafa yeroo saniniin hojii haasa'ee deeme sammuutii homa isaa yaaddii asuma achi deebi'ee footoo isaa san yeroo saniniin nu erge san asuma achi oofee footoo dhuma kana ilaalaa ture. Herrafne mataan na dhukkuba ture siqaa'ee guddaa baqqaa waanuma isaa yaadaara cinqamee amma maal gochuu qabaa. Ani kan jedhu waa'uma jaalalaa kanaayyuu dagadde akkam nama godha garuu maalittu namatti dhaga'ama. Anjoo isumatu naaf dhufaa. Isumatu naaf dhufee jalliseetu mama isaa jallisee yaade jallisee naaf dhufa deddeebi'ee akkitti bakka wannaan isaa akka inni itti faana dubbate sun shaklaan isaa wanti hundi isaa. Waayee bakka galgala bilbileetu ajaa'iba. Yaa mucaan baay'ee bareeda waan bareedinsaa. Ay carraa keenya dhiirri bareeduuti bultiidhaaf hin ta'u achuma as utaalaanis itti mee jira boolu gubachuurra dhiira bareedurraa ilmoodhaan dhiira bareedu jaalachuun umurii guutuu gubachuudha. Keessa isaa bareedu wayya bifa isaa bareedurra. Yaa dhiirri miidiyaa amma dhiirri nama hunda jala deemte tanaan bareedduu koo jetti saniin bareedduu koo jetti yoo bilbilaallee itti dawwalte kanas yaa tanas haasofsiifte sanis haasofsiifti kanallee qalbiin kiyya osuma beektu garuu biree erga yeroo san inni nu dubbise dalagaa hin jiru akkanumatti calliseetuma taa'ituma homa isaatiitu sammuu keessa na deddeema akka inni itti nu dubbatee footoo isaa sana akka itti argine waan hundumayyuu bakka sammuu keessaa na bahuu dide. Zara jaalalli ija irraa si qabe moo jaalaluma onneeti laata? Ati har'a isa jaalatte har'a gammaddee boru gubachuu si wayyamoo dhiira yeroo hunda tiriit si godhee waa hunda beekee dhiira ilaalcha gaarii si qabu si wayya. Baay'ee mucaan kun nama gaarii ta'uu danda'a hin beeku garuu dhiirri jasti fiizikaalii bareeddu keessi ishee duwwaa galabaadha dhuguman siin jedhaani. Hiriyoota kiyya baay'ee irratti waan argeefi. Kanaafuu ani jechuun akkanumatti ilaalee mucaa baay'ee jaalladhe haa ta'u amansiisu keessi isaa jechaa jirta. Garabbi ani keessattuu dhiira aktii gootu akkana qolla'amaa ooltu tana miidiyuumarra iyyan kun bultiidhaaf hin ta'an jedhee isaan yaaduu beekte. Ta'eyyeen barka callisanillee kan dubbanillee ima janajjananii ati maal taate kanattis dawwalanii isaan imma hinuma janajjananii tokko wayiin sababa yeroo ammaa haadha manaasa mana ciibsee habiibti haati manaasa wayii deessee wayii daa'ima wajjin jirti inni ka oolu iddoo biraa nan beeka bara si gale garuu mooyyuu inni kun ganaa dargaggeessa waa meeqa naate dubartii shurba nasaa deemti yoo argille abeet jedha akkana garagalee sanillee yoo arge abeet daallee jedha tanallee yoo arge abeet harma jedha si galee kuni coggaarraa si guba giftiti maaltu si gube ani dhiiruma ana umuriidhaan na caalee waa hundaan aara galfachiisuudha malee kana wajjin maaltu na iyyisiise giftiti. Bakka akkuma ati jette kana dagadhee of keessaa balleessuu naa wayya malee akkanumatti nama diraallee si jaalladhoodhaan namarraa ulfaataa yoo dhiirri si jaalladheettuuni isheetu na jaallate jettee namatti boonti waan ta'eef. Garuu bara amma si ajaa'iba yeroon akka yeroo durii isaanii ni gammadi isaan sammuun isaanii qajeelchee yaadu malee yeroon dimokiraasiidha nama tokko jaalladhe. Ati attillee hin dawwalle. Inni rakkoon jiru hundee yoo jaalallee qabaate maal goota walirratti sin qabatamoo akkamiidha? Yoo jaalallee qabaatanii waan jaaladhuuf walitti lama nu fuudhi jedhaani kaa. Balaan buutee hin taateetteeti. Mee ilaalla. Ishi biree. Wanti himu dhageeffadhu. Zara entertainment irratti piraankiisuu godhe sagalee kee waraabaa ture bari. Zara gadi niisis. Na salphiste.
Sarangin hindi si Wangkana. Gadu. Uy, gudi ko. Qara Mala waraabbii. na wayyo dhiira Oromoo asumaan dhiifama gaafachuu qaba gudii kiyya. Si dhagaanii jiran. Maaltu na dhibe? Dhageessanii bireen ilaalcha akkamii akkasii isinii qabdu daawwattoota Zaaraa Intartiimentii. Dhiirri Oromoo jaalala hin beekanii dhiirri bareedaan bultiif hin ta'u isiniin jette wanti nuti waraabne kun qoosaa fi bireen hin beektu itti dawwalee akkana dhiyeenya kana mucaa dhimma dalagaa wayitiif mucaa wayii waliin haasofnee turre mucaa saniin irraa jaalalli na qabee jedheeni kun irraa dalagadhee jira biraankii maal dhaamta uummatatti? Dhiiroliin keenya warri mufattanuu jirsaattan dhiifama isiniin jedhe yaa'u kun dhugaa jiru maaliif dhiirri keenya dabbasaa ol dadhaabee qaccuqaa ka jedhu shamarran teenyayyuu baay'een isaanii hin beekan akka jireenyaaf hin taane akka qabattee aspaaltiirra wakii ittiin deemuudhaaf malee mana keessaaf hin ta'an isaan kun jaluma mureen isaanitti bade. Kanaafuu ergaan kan kee ka xumuraa hanumaa maal jette daawwattoota Zaaraa Intartiimentii? Daawwattoota Zaaraa Intartiimentiin haga viidiyoo biraatiin walitti deebi'u nuti nagaan nu tura. Piraankii tana garuu nan deeffadha akka ajaa'ibaatti deeffadha piraankii tana. Hin deeffattu gonkumaa deeffachuu hin dandeessu. Akka lama piraankii nan goonaan ofirraa dha'u. Hayyee daawwattoota Zaaraa Intartiimentii waan nu hordoftaniif galatoomaa isheen wajjin haasawaa ture bireedha. Viidiyoo biraa yuutuubii kiyya akka isheellee akkasuma Fatiyaa illee yoo nu dabalamtee hojjettanii hojjetti yuutuubii ishee biree maalii jedha biree? Beerii daanyeetu. Beeri daanye jedha achi nu hordofa yuutuubii kanneen lama irratti wantoota nu hojjennu viidiyoo waa yaadas piraankii adda addaa irraa dalagadha guyyaaraan piraankii wantoota isin feetan piraankii kana keessatti wantoota tokko osuma qoosinu akka ergaa ta'uu fi warraa barattan abdii qabaa barnoota akkasii wama jiru waan hundaa'e hojjenna turtiin keessan nu wajjin haa ta'u naga dhaamtaa? Wanti nani dhaamuuf daawwattoota Zaaraa Intartiimentii chaanaalii Zaaraa Intartiimentii jedhu haarawaa warri taatan sabskiraayib godhaa laayikiin dhageettinaa komentii bareedaa barreessaa